gomare gogonasi gomare gogonasi argitanii miti akka itti urgaa'u waaw hedduu namatti tola keessatti ijoollee dhiiraa kan shamarran biroo hin jirre akkasitti dalagadhaa nyaadhaa jaata nama bita baay'ee godhisiisu agarsiisaadhaaf namoota sadi qofaa dalagaa kun amma dinnichaatti godha argitanii miti akka inni itti urgaa'u waaw akkam namatti tola mashallah akkasitti dalagadhaa nyaadhaa ijoollee dhiiraa leeyman ati maaliif nyaata poostiin goon yuutuubii irra walii jettan dhugaan dubbachuu warra maalitti amanaa baanam bijoora xiqqoon achi osoo biijoo waraabuun jechuu haala mana keessa amma maal go'a kunoo eeshii itti naqee jira eeshii diimaa hojjetaa jira waan ta'eef eeshii itti naqeen jira argitanii miti nama sadi qofa ana ijoollee gurbaa lamaan qofa hojjetaara nama lama qofa hojjetu jiraata mashallah haala kanaan argitu miti eeshii diimaa nutsatu jira amma akka inni wal fudhatu immoo shaan itti naqe shaanoo shaan kubbaa osoo isaan jechuudha shaanoo akka irrallee xuufne likkimatti jechuudha likkimatti itti naqaa achi booda bakka haala inni itti bilchaate boodan isin agarsiisaa akkasitti itti lagadha inni kun amma inni ani gubbarra itti godhe kun wanti buleen kun naanaa jedhama naanaan kun akaakuu isaa orgeessuu fi kadduusa torbeessaa akkasitti dalagaa kana rozni kiya bilchaatee ga'ee jira amma mootu baasee haala kanaan bareedee jira eeshii diimaa haala kanaan dalagadhaa nyaadha isiniin jannaa kinoo kana fakkaata eeshiin diimaan jechuudha rozni diimaan